waraabbi mee jecha addaan baafad nama dubbataa ramo waaqa dubbataa ramo maal jechuu akkam eeyyeen waraabbii tana jechuun dubbii tana namni dubbachaa jiru eenyuudha nama moo waaqa moo seexaana jechaa jira. Seexaanii dubbachaa hin jiru. Okay, tanaafuu nama dubbachaa jira moo ergamoota moo waaqayyo? Dubbii waaqaa karaa raajichaatiin dubbatamu jirudha. Thank you very much. Dubbii tiyyaa karaa haasataatiin waraabamee nama bira dhaqe. Waraabbiin ta waaqayyooti jechuudha. Dubbii waaqayyooti. Waaqayyo in ajjeesa in jiraachisaas gara iddoo lafa jalatti gabbuusa. Qabriidhaa mire? Jedhi fixadhu. Achi keessaa illee booda ol baasa. Waaqayyoon inni ajjeesu kun Iyesuus moo Faaris Waaqayyo Abba. Jecha kana kan dubbate yookaan waaqayyoon inni ajjeesu kun Iyesuus moo Abbaa jedhaan. Trinity keessatti geessu feetam. Amma dadde Trinity keessatti naari ganaa ibsa bal'aa si barbaachisa. Akka macaafa keessa hin jirre Trinity sirnaan beekta sunitti naade achi boodaaf nu keessa. Iyesuus Kiristoos ni jiraachisa moo ni ajjeesa Faaris? Ni jiraachisa si ni ajjeesa si yaamdi. Bareeda galatoom. Maryam ni jirti moo duute? Ati duute yaa habibi. Yaa bareedaa kiyya qashtii qashashamme mee eenyutu ajjeese? Waaqayyo ajjeesaa jechuufi Yesuustumatu ajjeese yaa habibi. Yaa tamma yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo deemoo wanti lama qotaa bulteef kanuma. Eenyu akkas jeessa tokko eenyu baldaan yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo deemoo. Lafa wanni ati qottuuf kan waami. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos Maryam isaatu ajjeese miti. Tokko dogongorii lamee wanni namni kenna asirra dogongoru tokko hin jiran gaafii deebiif illee hin seenne. Dhiifama naa godhi Faarisii kiyya. Iyesuus tu Maryamiin ajjeese naan jette Maryam haadha taatiif moo? Waa tokko sitti himaa. Gara makkatti deemuu feetu waan beekuuf dhagayeera guyyaa tokko illee asirra waan akkanaa kana gaafa hawwii jireenyaa walii eenyu akka waliin mormii wayii irratti dhagaan ture waan dogongora ta'e tokko waan barsiisa waan dhagee maaliif si fakkaata waaqayyo hin ajjeesu waan jedhu waan akkasii waan asirraa dhageettaniif kanaaf waaqayyo hin ajjeesu jecha kana waan jedhaniif jecha faallaa macaafa qulqulluu fudhattanii asirraa jecha ijoolleen dogongoraan barsiifte fudhattaniiti isaaf deemuu jirtan na fakkaata waaqayyo ni ajjeesasi ni jiraachisa isa deemuutti hin jiru adoko okay bareeda amalaki barseexaniinis ni ajjeesa marree jaanii ajjechaa dhammaan tana ati baantuu fi kamacaafni baanuu fi uummanni baanu ajjechaan ati jettuu fi kamacaafni jiru takka walitti takka wal gala garuu ajjechaan ijoolleen jettu macaafa hojii waliin galu dhugaa keeti sun Kan ajjeese jechuun lubbuu baasanii lubbuu qabee ajjeese dhahee ajjeese rukutee ajjeese moo akkuma namatti umuriin ga'ee bara isatti bara fidee jaarii ati ammoo qabaantu gaafa umriin namaa dhumte waaqayyoon akka lubbuudhaa fi hafuura inni tokkicha ilma waaqayyoo qofa waaqayyoo dhiisee ilmatti amanaare intalatti hoo intalti eessa qotte intalatti immoo argatte deemi fuudhan kee jechuun ilmatti amannee intala dhiifna intalatti fuudhee lafa waa'ee biyya lafaa yaaddan intala barta faayidaa qabdu namaaf dhalti ilmi maal abbaasaa naa godha anis ilma inninis ilmatti amanuun taasaaniin kun nageenyi xiyya fayyaa bar argitame akkatti isheen jallistee haasoftu namtittiin ishee naan hin jedhin namtittis naan hin jedhin namit aboo nama kabaji
ati kabaja baradhu dura ani nama dhiiraati nama sirra guddaati an obboleessa kee kan sirra guddaati obboleessoo adaba hori dhiiraan namitti maarree ishee hin ja'an Biyyoo akkasii qabadhu hidhi bannaati namicha kana hidhi qabiiti. Akka waan tokko hin dubbanne. ishi haana hidhu haada fiddaa akkasiin jedhe dhiira gabbartu maaliif hin taha dhiirattiin amana maaliif jechan mucatti amana ilma naan jette ilma waaqayyooti abbaan osoo jiru akkamittiin ilmatti amana an Bakka ati fayyaan qabis wajjin haasawwan. ishi ati fayya qabdaa ka abbaa dhiisee ilmatti amanu Fayyaan qaba ati garuu fayyaan qabis wajjin haasawwan. ishi abbaan ni du'e moo eessa kute biyya gadhiise Jira. osoo abbaan jiru duba ilmi dachii miraaza ilmaatu abbaa kan namoo ilma kan na miraaza Karaa isaa malee waan tokko hin jiru karaan hin jedhe. fadhu karaasaa haa ta'u fadhu garaasaa haa ta'u fadhu duwidasaa haa ta'u fadhu miilasaa haa ta'u osoo abbaan jiru ilmi miraaza kanna Ilma wanti hundumtuu karaa ilmaan raawwatama. Wanti hundinuu karaa ilmaatiin karaawwatu eenyu ilmis ni raawwata. Anis hojiitti hin jira abbaan kootis hojiitti jira jedhe. ilmatu karaa ilmaatiin raawwata Ilmi akkuma abbaatti raawwachuu ni danda'a. Ajjeesuu ni danda'a. Kuffisuu ni danda'a. Si ajjeesuu ni danda'a. Sitti faraduu ni danda'a. Si balleessuu ishii ni danda'a. bakkatti ilmi nama tokko jeese ragaadhaa fidi amman ilma sanitti amana Mul'ata boqonnaa jaabaafadhu. ilmatu ajjeese iyyesuus ajjeesaadhaa mire Inni eendee maamila ajjeesure. ishi galatoomi kaa iyyesuus yaadinaalii malee yigaddilaalii alaganyuum hin agarre takka minim alaganyuumine iyyesuus bishaan ol qabe Guyyaa firdiitti atiyyuu yaada isaa dura dhaabbachuu hin dandeessu. Yeroo biyya lafaa dhufetti dhufaatii isa duraa keessatti jireenya bara baraa nu kennuu dhufe. Mana waaqayyoo keessa akka jiraannuuf karaa nu banuu dhufe. Amma garuu itti amanuu baannaan hin badda. waan isin jee bareedaa kiyya iyyesuus yigaddilaalii takkaan dhageenye adinaalii qofaa noomissammaa እንጂ ሲጠኝ የገድላል ኢየሱስ የምትል ነገር መጽሐፍ ውስጥ አስከኒን ሲንጀ በርደፊ ዱፋቲ ለመፋረት ነምኒ ሰት ነመ ዱፋቲ ሸነፋረት ለሃቶ ኢየሱስ ነመጀሰ ጀው ፍዲ አስከኒ መጽሐፈራ ዴሚ ባሲ ዱብሲካ ባሲ ኤኙ ማሜ ያስከኒ ዱፋቲ ለመፋ ዱብሲ ፊ ማሜ ዱፋቲ ሲኒንጀን خفاتي سينجن خفاتي نراقبو وام دراقب وانينجي إيسوس نيجيسا خنجو علمي نيجيسا خنجو أسكن إنكن أيه ملا سبب كنا بتطور بني ملا سبب بتطور بني أيه بس ما مي بني بتطور بميك udah lama aku udah free oke Yesus ya jazera mire dibbing mana aja bani oi የታባቱ ክርስቲያኒ ደገፈዳ ይጆ ሙጫን ከፈረ ገርገረ ወሃዲ ለማፋራ ጋምፖኒ ኩርናን ተርጌቴሞ ሞቶታ ኩዳን ወራ ካናን ዱራ ሞቱማ ሂንፉዳቲኒዳ ገሩ ኢሳን ቢኔንሲቻ ወጂን ሰዓቲ tokkottiidhaaf akka moototaatti aboo fudhachuudhaaf jedhu 13 illee dubbisa Tafur wajjin. Eeshi. Isaan kun yaada tokkocha qabu. Humna isaanii fi abbaa isaanii dabarsanii bineensichatti hin kennu jedhu. Kuraafur immoo isaan hoolichatti lola hin kaasu. Hoolichi garuu gooftaa mootii moototaas waan ta'eef isaan in mo'a. Warri isaan wajjin jiranis warra waamaman, warra fo'aman. warra amananiidhaas jedhee jedha የታባቱ ሜው በለሶ ኢየሱስ ይገድላል የታለ ማልቱ ታያሲ ኦ ኤይ አሰት ማልቱ ተ አስቲ ባልቱ ተሰርጊ lolan kaafne mootonni lolan gumaata ulmaba bakkatanatti obboleeso Yesuus ne ajjeesa kan jawu asnaa kan ilmi ni ajjeesa kan naan jawu as kan bakkatti nama takka ajjees bakkatti shimbirroo ajjeesa as kan
Biro asitti lolliin kaane mun kaane. Abo waa'ee lolaatii fi waa'ee tolaa yoomsi gaafadde ilmi nijjeessa kan jau laadhu as. Oh my God. Mul'ata boqonnaa Oh you God. Maammi. Maal boqonnaa jaa? Mul'ata boqonnaa jaa. Yaa. Baniif. Kudha afurii amma 17 dubbise. Yoo kana nama nu baate inni billaallasti. Koye dubbisu waan dafee dubbisu. Waaqni khasaaree jaa asitti. Waaqni khasaaree moo waaqni tarsa'ee jaa lakki. Waaqni tarsa'ee jaa. An dubbisu fi dafee. Okay, dhaabbadhu daqiiqaa takka miira keessan galiin. Waaqni no waaqni tarsa'ee waaqni tarsa'ee gargar banamee jaa. Akka macaafa maramuu danda'utti in marame tulluun biyyi bishaan keessaa hundinuus iddoo isaatti in butaman. Lakkoofsa 15 kana booddee mootonni lafa kana irra namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonni garbichi birmaduunis hundinuu holqa keessa hatta tulloota gidduus in dhokotan. Lakkoofsa 16 tullootaa fi hattaawwanis waammatanii nu irratti ji'a fuula isaa teessoo irra taa'uu dura dheekkamsa hoolicha duraas in dhokotan. Yeetaabbaatu baga hoolicha jala dhokotan kamaltu jira. Ayye guyyaan guddaan inni itti isaan kun dheekkaman dhufeera. Egaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'are jedhan. Wassalaam dhumatee jira. Askanni bakka hoolichitti nama jeessa jiru takka hoo ilmi nama jeessa Iyesuus nama jeessa bakka jiru askan. Ayye goobas ammas fudhachuu dee sadaffaan kennaa fi lammaffaa Tasaloniqee 2:8 dubbisi. Maal maaliif walitti bakka barbaaddi deem askanni bakkatti Iyesuus nama jeessa jiru. 2:8. Ishi lammaffaa Tasaloniqee yettaabbaatu. Yaa Tasaloniqee lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa meeqa? 2:8. 2:8 qabsoon beera burraaqa jette Oromoon. Kana booddee inni seera kana booda duba kana booddee inni seera malee jiraatu sun in mul'ata. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan in ajjeesa. Gartee mul'inatti deebi'ee dhufuu isaaniitiinis isa in barbadeessa. Ameen. Ameen. Akkana naaf dilaal. Maal jedhe? Maal jedhe? Hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan ni ajjeesaadha. Iyesuus. Yesuus Kiristoos jedhe. Ajjeeseere? Deebi'ee dhufaam. Oh, gaafa dhufu deebi'ee ajjeesa? Eenka. Eenyu jee? Macaafa. Eenyu macaafa irratti dubbatee jee? Tasaloniqee eenyu barreesse? Ani hin beeku situ na himu deema. Bakka nama dhugaa fudhatu fi iddoo sadii. No. Kana caalaa Lakki naayimi naayimi nin fudhadha naayimi mee? Phaawulos mul'ataan dubbate. Mul'ataan eenyurraa dhagahee dubbate? Yesuus irraa hafuurri Waaqayyoo ibseefi. Ragaa naa fidi bakka Yesuus irraa itti ajjeesuu dhagahee waan kana barreesse. Raajiidha bara. Raajiidha? Eeyyenga. Ani wayii raacha jeere? Bakka. Waan kana dubbanneen waa'ee raajii fi raachaan dubbanne bakkatti dhagahee barreesse as kan isin jedhe. Abbaa qabeenyaati maatiin kee akkamii? Osoo dhuftee agartee dinqii goota. Alhamdulillah. Maan taane waan barbaaddaa qabdu maan taatu siin jedhanii? Ani moo? Waan haqaa dubbannaan hin duutu naan jaan galanni karabbiiti. Bakka an xumureera wajjin galatoomii. No hin xumurtu akkamitti xumurtaree soba dila kana lafa tuultee akkamitti osoo addaan
fatafannee nyaannaa safassafii lafa kaahii jee gurbaan eessatti gartee maraamartee deemtaa miti laaffisoo akkasii waliin maree deemnaani eessa maraamartee deemtaa miti safassafii lafa kaahii fatafannee nyaannaa jee eessa walitti laayitee dubiraa deemuu dandeessa bakka itti Phaawulos niin ajjeesaa Iyesuus irraa dhagaheessan fidiraa jiidhanaan jette mul'atanaan jette. Gooftaan natti mul'atee jedhe miti. Waa'ee natti mul'achuu ani wayin isarraa dubbii dhagaa bakkatti itti Yesuus waan kanatti hime askan. Itti meera hafuura qulqulluu. Itti himeera ani haasawa kee amanuuf asirran taa'u dubbii ta'e. Dirqama kun. Dirqame. Ayyee ishee raajii yoonsi hinde raajii san bakka waaqayyotti dubbate dirqama himuun. Bakka waaqayyotti dubbate niin ajjeesa jeetti dubbate takkaa bakka Iyesuus Kiristoos inni ajjeesa jeetti dubbate takkaa bakka hafuurri Iyesuustu ajjeesa jeetti dubbate sirra fakaahuun dirqama keetti barbareeda. Walumaa galatti Phaawulos hafuura waaqayyoon gaggeeffamee mul'ata. Sunsiitu beeka. Bakka. Fidi ragaa. Kanaa. Nagayni kee fayyaami waa'ee keenaan himin ani dubbii ta'e yoo yaada keenaa himuu deemte dhiifama naa godhi yaada kee galtee jaartii teetitti himta malee natti hin himtu ani waan macaafaa natti himi yaada kee jaartii teetitti himi askanni bakka itti Yesuus Kiristoos niin ajjeesa jee raajiin itti mul'ate takka mul'ataan itti himi. Kinoo Phaawulos nu hafuura waaqayyoon gaggeeffame. Ani Phaawulos itti nama nu dhiifama naa godhi. An akkanatti nama naati dhiisi. Ati hin barbaadu jedhiiti ati namra kee hin dammaqu jedhan. Ani fayyaa qaba lakki dhaga'utti jira. Jesus. Maaltu si jiise ati? Hin jiidhin waa'ee jiidhaaf irraatti dhiisi askanni macaafarraa bakkatti bakkumatti Yesuus Kiristoos Phaawulos itti niin ajjeesa jeetti dubbate takka hafuurri itti hime takka gartee abbaan itti hime askan. Akka inni Yesuus wajjin wal argisiiftumu si kennu. Namni tokkos lafarraa ka'ee arke yoo jee amanuun irra jiraatu Iyesuusii fi Phaawulos takka lafarra wal harkanii. Ragaa baay'ee jira ragaa si kenna. Iyesuusii fi Phaawulos takka lafarra wal harkanii. Eeyyen. Osoo Iyesuus lafarra jiru osoo barsiisu jiru wal harkanii. Itti mul'ate. Saniimi ati ma fakkeenyaaf daqiiqaa takka holdan wayii siin jedhaa dhageeffadhu daqiiqaa takka ati fuula kiyya naa agartee ni jirtaa? Hin arginu. Yoo namni tokko deemaa si dhufee anaa bar habiibii murtiiti siin jee ni amantaa? Hin amanu. Kanaafuu akkamitti Yesuus osoo inni fuulaan lafarratti takka ijaanuu harkee hin jiraatin manaa maaniin Yesuus harkee Yesuus na dhufe yoo jee akkamii amanna namicha kana obboleessa manaa maaniin harkee jee bar manaa maan harkee mi? Gaaffii dhabdi. Akkamiin mana him? Eeyyen. Eenyutti maa jiraa? Luqaas isa hojii ergamootaa dubbiseetiyyuu. Luqaas wajjin manaa maa harkee obboleessa manaa maa xiyyanaa harka malee ati naa wajjin agartu. Ayyee bakka Yesuusii fi Phaawulos waliin dubbachuusaa sagalee isaa ol jedhu. Manaa maaniin jeebar manaa maa kana eenyu harke Phaawulos harke moo siitu harke moo Luqaas? Barreessetu nutti qaama sadaffaatu nutti. Eenyu? Luqaas isa hojii ergamootaa dubbiseetiyyuu Phaawulosii fi Aboo Luqaasii fi Phaawulos waliin agarree bar waliin beekanii Luqaasu bara odeeffannoon barreesse. Wal beeku sitti Saa'olii fi akka wal beekan sitti kennu. Akkasiin hin jenne Luqaasii fi Iyesuus Kiristoos waliin argineen siin jechuun jedhe. Inni mata duree biraadha. Okay, mata dureessa yoo dhiifnes Iyesuusii fi Phaawulos waliin argineen siin jechuun jira lafarratti manaa maanii waa argee. Isaan itti mul'atee waan kana immoo kunoo Luqaas nu gabaase hojii ergamootaa irratti. Ati ammaan tana osoonii fi ani fuula kiyya takkaan argin manaa maan arguu dandeessaa? Yoo argite akkamiin na beekuu dandeessa manaa maan? Hazaayiraan nan argin. Maatewos 13 dubbifadhu si 13. Kanaafuu macaafa gadi taa'i sirritti akka dhiiraa hudduu guduunfadhu gattaa'i baradhu. Aayizoo baradheera. Hin baranne baradhu wayii waan isin jeefni beektaa manaama kiyya si malee. Dhaggeeffadhu. Mucaan dhaggeeffadhu ati ijoolleedhaa dhaggeeffadhu waan namni siin ja'u narraa fuudhime. Yoo nama tuffachuu amala qabaatte malee ragaa quubsaa sii kenneera. Ragaa natti fidee takka illee nuun jiru.
Namni Tokko kun hojii keessa simbeeka. Okay. Me waisima. Yesus ajjeesaadha jeyme. Ajjeesadha fayyisaadha. Yesus ajjeesaadha jey. Yesus fayyisaadha ajjeesadha. Yesus ajjeesaadha jiime. Fayyisaa warra itti namanne ni ajjeesa. Seexanoota humna hafuuraa kunoo ragaan sii kenna. Qallaalii ajjeesaa hiiki. Tole galatoomi. Phaawulos eenyu ajjeese? Tokkoffaa Qorontos 15. Dhaabatu deekaa takka. Phaawulos kana eenyutu ajjeese? Humna seexanaa akka ajjeesu gaafa. Ishi lamisko. Phaawulosin eenyu ajjeese? Eenyu ajjeese Phaawulosin? Phaawulos maal ta'e? Ni jira? Beeka. Eenyutu ajjeese? Neechariidha kaa uumama uummata ajjeese. Okay. Maaramiin ni jirti boduute? Jalqabuma firdii irratti fide gooftaan. Maaram ni jirti moduute inje? Duute. Eenyu ajjeese? Waaqayyo namatu umurii isaanii duraan dursee akka ol guddanne godhe. Akka ol hin guddanne bar guddattee dubra taateeti Yesuus dhaltee bar haadha namaati. Eenyutu ajjeese garuu? La seera uumamaa deemtee dubbistee namni tokko. Eenyu ajjeese gaafii si gaafadde? Neechariidhuma bakka kun uumama uumaan kan jirudha. Murtii. Inem ture? Murtii Waaqayyo dabarse. Ishi ani macaafarraa sii fida tole galatoome. Na guddisame takka ijoo. Kan waragaa sii kennaanis. Dhaabatu daqiiqaa takka. Eeyyoo lista. Obsi. Na guddisa. Okay, thank you. Yamuchana. Amma ilaala. Waaqayyo anuma ana malee Waaqayyoon kan biraa hin jiru ja. Ani nan ajjeesaa ja. Ani nan jiraachisaa ja. Kanaafuu Waaqayyoon ajjeesaadha moo ajjeesaa miti? Kuni eenyummaa Waaqayyootti ibsaa jira malee Maariyaam. Ajjeesaadha moo ajjeesaa miti gaafi? Biroo nu biratti seetan nama ajjeesa. Namni nama ajjeesuu danda'a. Anuus ajjeesuu danda'a. Ajjeesu baay'eedha. Ohoo, sheexaniinis Waaqayyoodha jechuudha. Seexanni nama ajjeesee dibbiin godhe. Kanaafuu Waaqayyoodha kaa maashaallah ati Waaqayyo abbaa afur qabda kaa afuraa fi sheexanaati. Ani seexanaare ani ajjeesuu nan danda'a. Oo atillee sitti shani kaa ati beektes ni waaqessiti ree? Sin ajjeesuu nan danda'a. Ani Waaqayyo jechuudha. Ani nama ajjeesuu. Kanaafuu kaa ajjeesu baraana Waaqayyoodha jechaa jira bar. Kan nama ajjeesuu danda'u hunduu Waaqayyoodhaan jedhee. Macaafni kee akkas jaakaree ani Waaqayyoon malee Waaqayyoon kan biraan jiru ani ni ajjeesaa jaa. Ana malee kan hin ajjeesu jedhee. Ishi. Jedhee. Dhaabatu daqiiqaa takka. Akkana jedhalaan. Waaqayyo in ajjeesa. In jiraachisaas. Gara iddoo lafa jalaatti gad buusa qabriidha. Achi keessaa qiyaamaadha. Ol baasa. Si galee? Eenyutu jechaa jira? Onnoo laal. Nama jechaa jiru. Daqiiqaa takka. Qaama jechaa jiru laal. Waraabbiin kun keenyuti? Waaqayyo in ajjeesaa. Waraabbiin kun keenyuti? Macaafa kam dubbisaa jirta jalqaba? Faarfannaadhaa? Moo iskeelidha? Lakki faarfannaa mi arraba? Macaafa arrabaatiin dubbisuu jira. Macaafa faaruutiin miti. Dhaggeeffadhummaan tana sirriitti waraabbiin tun teenyuti? Jecha namni qaama tokko dubbate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jecha qaamni biraa dubbate nutti maa jira abbaan barreessu kun. Aboo waraabbiin tun eenyuti? Fidi macaafitti nan laala jalqaba eenyu akka ta'e sitti hima. Ishi waraabbuma tana naayibi waraabbiin tun eenyuti? Maal waraabbiin kan namni dubbate waraabameera kan seexanii dubbate waraabamteerta akkamitti sitti himuu danda'a? Aboo waraabbiin tun eenyuti? Kan qaama wayii. Maa akkam ta'uu barbaaddu? Adabee jennaan dhiifama. Abdiin aturii maaf godhe abdii ergadhu deebisi. Waan irraa mul'ate beeku deebise intana gadi nan jira. Wanta maali makiinaalaan deemu jiranii wantaatu qabattoo mul'ate dhiiroo qabattoodhaaf wanta ni godha. Natti fakkaata gadi buusee hin jira. Ol ergadhu deebisi. Takkaa isa ogguma kana wilig godhee wanti marii mul'achuun faan ooltu.
Waraabbiin tun teenyuti Faaris? Faaris bagana giyaan dhufte. Habibi. Wayyiyyee. Jirtu akkam? Abboo bagana giyaan dhufte Faaris nagayaa. Amdi bagana giyaan dhufte maal akkana iyyita maal lafti nagaa? Lafti nagaa bara hoolota keessatti xiqqaa kana babarsiisu jirraa fi xiqqishoo. Akkasitti wanti gaamaan goona hoolota abbaan qabne. Ijoollee waliin iyyinaa ammallee mataan nama dhukkubsa. Maali ni qara maali waaqayyoon ajjeesu jedhamoo maali sanaan gallee. Faaris mee waraabbiin tun teenyuti? Isaayyaas bantee mi macaaf Isaayyaas hiika. Isaayyaas bantee dubbisirratti na fakkaata. Ayyee waraabbiin tun Ni jiraachisaa, ni kaasaa, gadis ni buusaa, olis ni baasaa, ni deeksaa, ni badhaasaa. Eeyyeen waraabbiin tun ta waaqayyooti moo ta namaati moo ta seexaanaati? Waraabbi mee jecha addaan baafadhu. Nama dubbataa ramoo waaqa dubbataa ramoo maal jechuu akkam? Eeyyeen waraabbii tana jechuun dubbii tana namni dubbachaa jiru eenyuudha? Nama moo waaqa moo seexaana jechaa jira. Seexanii dubbachaa hin jiru. Okay, kanaafuu nama dubbachaa jira moo ergamoota moo waaqayyo? Dubbii waaqaa karaa raajichaatiin dubbatamu jirudha. Thank you very much. Dubbii tiyyaa karaa haasexaatiin waraabamee nama bira dhaqe. Waraabbiin ta waaqayyooti jechuudha. Dubbii waaqayyooti. Waaqayyo in ajjeesa, in jiraachisaas gara iddoo lafa jalatti gabbuusa. Qabriidhaa mire? Jedhi fixadhu. Achi keessaa illee booda ol baasa. Waaqayyoon inni ajjeesu kun Iyesuus moo Faaris waaqayyo abba. Jecha kana kan dubbate yookaan waaqayyoon inni ajjeesu kun Iyesuus moo abbaa jedhaan. Trinity keessa geessu feetan. Amma dadda Trinity keessa naari ganaa ibsa bal'aa si barbaachisa. Akka macaafa keessa hin jirre Trinity sirnaan beekta sunitti naade achi boodaaf nu keessa. Iyesuus Kiristoos ni jiraachisa moo ni ajjeesa Faaris? Ni jiraachisa si ni ajjeesa si yaamdi. Bareeda galatoom. Maryam ni jirti moo duute? Eegdi koon. Ati duute yaa habibi. Yaa bareedaa kiyya qashtii qashashamme mee eenyutu jeese? Waaqayyo haadha ajjeesaa jechuufi Yesuustumatu ajjeese yaa habibi. Yaa taama yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo deemoo wanti lafa qotaa bulteef kanuma. Eenyu akkas jeessa tokko eenyu baldaan yaa Khalid Abdo. Yaa Khalid Abdo deemoo. Lafa wanni ati qottuuf kanumaami. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos Maryam isaatu ajjeese miti. Tokko dogongorii lamee wanni namni kenna asirratti dogongoru tokko hin jiran gaafiif deebiif illee hin seenne. Dhiifama naa godhi Faarisii kiyya. Iyesuus tu Maryamiin ajjeese naan jette Maryam haadha taatuuf moo? Waa tokko sitti himaa. Gara makkatti deemuu feetu waan beekuuf dhagayeera guyyaa tokkollee asirra waan akkanaa kana gaafa hawwii jireenyaa walii eenyu akka waliin mormii wayii irratti dhaga'an ture waan dogongora ta'e tokko waan barsiisa waan dhaga'e maaliif si fakkaata? Waaqayyo hin ajjeesu waan jedhu waan akkasii waan asirraa dhageettaniif kanaaf waaqayyo hin ajjeesu jecha kana waan jedhaniif jecha faallaa macaafa qulqulluu fudhattanii asirraa jecha ijoolleen dogongoraan barsiifte fudhattaniiti isaaf deemuu jirtan na fakkaata. Waaqayyo ni ajjeesasi ni jiraachisa. Isa deemuutti hin jiru adoko. Okay, bareeda. Amalaki barseexaaniinis ni ajjeesa marree jaanii ajjechaa dhammaan tana ati baantuu fi macaafa
macaafni baanuu fi uummanni baanu adda. Ajjechaan ati jettuu fi macaafni jiru takka walitti takka wal gala. Garuu ajjechaan ijoolleen jettu macaafa hojii waliin galu. Dhugaa keeti sun. Kan ajjeese jechuun lubbuu baasanii lubbuu qabee ajjeese dhahee ajjeese rukutee ajjeese moo akkuma namatti umuriin ga'ee bara isatti bara fidee jaarii ati ammoo qabaantu gaafa umriin namaa dhumte Waaqayyoon akka lubbuudhaa fi hafuuraa fi foon wal keessaa baasee ajjeesu macaafni dubbata. Atilleen san dubbatta ijoolleen umakheeti akkuma atu jette macaafan faana. Bitaa'edha. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee amantami? Maariyaamiin eenyutu ajjeese? Asii meemi. Jechuun suman gaafadhe. Sitti meera na fakkaate ammallee irra deebitee gaafachuu jirtu. Khabar akka kiliir naa ta'uufiin gartee waan macaafaa hoggu dhibbata akka irra deebites waa rakkoon qabuufiin gartee waa sodaan qabdu jechumaafin si gaafadhe macaafatti hin qaanfatanii. Yesuus Maariyaamiin eenyutu ajjeese Faares? Maariyaamiin eenyutu ajjeese ammallee irra deebitee sitti Maariyaamiin akkuma namni kun deebitee sababbiin isaa du'a kana kakaa'e nama malee waaqa malee waan biraatii miti. Durumayyuu Tanaafu eenyutu ajjeese? Bakka matuma Yesuusiiti maal waan bira gaafachuun maaliif irra marta waan gaafachuutu gaafata. Yesuus bira dabre Yesuusumatu barama ajjeeseemi? Haadha ajjeese jechuuf hin gorree hin jedhin malee. Hin gorre lakki hin jedhu nama guddaa barbaan akkanatti hin fayyadamu. Isumatu ajjeeseemire? Ayyee jedhu. Bareedaadha. Maal taatiif Maariyaam Yesuusii isa ajjeese kanaaf? Ayyee maal taatiif? Gaafa makkanaa kanallee maan gaafatta Rabbii jedhamee haadha jennash. Haadha jettan galatooma. Kanaafuu Yesuusiin kun haadha ajjeese mitiire? Ayyee jedhime. Suma gaafadhe bar Yesuusiin kun haadhuma isa dhaltee ajjeeseemi? Jedhi. Gaafi gaafatutti darbii. Jedhe fixee bar Yesuusiin kun haadhuma isa dhaltee ajjeese hin jedhe. Sa'aatii maaf itti Habiibi. Faarisii ko bareedaa ko barri. Yesuusiin kun haadhuma isa dhaltee ajjeese miti hin jedhe. Hiyyeessiin jedhee barama dura sitti mee sa'aatii dheeraan amma dhageeffadhu ishii fixattee Maashaallah. Macaafa qulqulluu sirriitti Galaatiyaa. Macaafuma qulqulluu irratti kan haadha teessanii ulfina kennaa jedhee barsiise eenyu? Waaqayyoodha Yesuusidha. Iyesuusumatu haadha teessanii ulfina kennaa jedhee haadha ofii immoo deebi'ee ajjeese yaa Faarisii ko. Eeyyin. Okay, thank you very much. Yoo fixatte natti namni. Ishaaye explaining agota sittinima. Dhaggeeffadhaa ijoo. Iyesuusumatu haadha teessan kabaja haadhaaf ulfina kennaadhaa jedhee barsiisee deebi'ee haadha isaa kiu godhe ajjeese. Okay. Wanni kunillee qabxiidha qaba. Eeyyee fixattee. Hayyee galatoominaa deebistee Faaris. Fixattee amma beesi ana gamma callisee iyyasiin jechuu jira.
Hayye falsi ko fitadde explain na godi me wonu kuni kam nagal odide. Ayya habibi oka. Wagga me qarrase iyina kam sigale odida rabbi jedhime. Asirra kuno TikTok en maqasa Telegram attirra waliin dhumne lafa miidiyaan TikTokiin hin jirretti. Karaa dheeraa waliin deemnee dhufne. Maaliif sii galuu dide? Wanni inni sii galuu dide maasiif fakkaata? Aanaan jedhe. Ila deebis. Ishi. Tole barsiitu noquma